baasanii faasaka. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya qabu. Yaadas viidiyoo biraatii walitti deemnee jira. Viidiyoo kana takka warta abdii guddaan sirraa qaba. Viidiyoon keenya har'a odaa awwaardii marsaa jaaffaa gaariin haala ho'aan haala namatti toluun raawwateetu jira. Artistoota keenya hedduunis badhaafamaniitu jiru. Haalli carraa argadhee irratti hirmaadheen jira achan ture. Viiloogillee isiniin dalagne maaliif iddoo biraa tureetan achi dhaqee xiqqoo biiziin ture silaatuutti karoorsee dhaqee viiloogii manumaa keen dhaqee hundumaa waraabessinii mul'isan ture. Garuu haga danda'ametti hirmaadheera qophii baay'ee namatti toludha. Anis yeroo jalqabaatiif egaa kan hin hirmaadhe baay'ee natti toleera. Artistoota keenya hedduus warri badhaafamtoota hundi keessan baga gammaddan. Tootaaf deeggartoota aartiilee hundi keessan baga gammaddanii haala gaarii raawwateera. Isaan keessa namoota badhaafaman hedduutu jira. Artistoota keenya sirboota isaan baay'ee jaallatan baay'ee nama biratti illee fudhata qabu. YouTube irratti illee view gurguddaa qabanii hundi isaanii badhaasa argataniitu jiru. Isaan keessa Andu'aalem Gosaa Gungumeen illee badhaasa argatee jira. Bulloon illee Bulloo akkuma beekamu duraanii sirboota haala yeroo hojii wal qabatamu keessan garuu jettee turte natti fakkaata Bashaatu Tola Maariyaami. Yeroo sana barreen gaddaa beeksisee girgirriitu ture yookiin xiqqoo mufannaatu ture. Namni xiqqoo se odaa waan irratti ka'ee ture dhiisaa waan ofii keenya sirreeffannee jabeeffannee gara fuulduraatti akka iddoo gaarii qabu gochuu kanuma keenya jabeeffachuun wayyannee reaakshinii irratti hojjennee turre. Yeroo sana mormii cimaa irratti ka'ee ture. Bulloodhaa fi sirba guutuu abarraa isaan hawaanawaa biyya bakkeetti hojjetanatu keessa hin galle ture. Sababni inni keessa hin galleef immoo akkas interview irratti jetteetti isaanii haala mijataa iddoo mijataa waan ta'anii hojjetanii fi kan biyya bakkeetti hojjetame artistoota biyya keessaa wajjin waliin dorgomuu hin danda'u. Maal jetteeti egaa isaan kun xiqqoo fudhatama harkatti dhabeeti yeroo ture yeroo sana. Darbees immoo Bulloon immoo sirba haala yerooti jette. Sirba haala yeroo wajjin wal qabatu keessa gashuu hin dandeenyu jette. Darbee immoo sirboota siyaasaa illee ta'u yookiin sirboota siyaasaa jechuun warra maqaa nama dhaanii akkasii gogombisii irra marsii waan akkasii kana keessan gashuun jetteetti kun illee ta'u garuu xiqqoo namni kan sirriitti kan isin doggorteetti jedhee yaadu anis sirba Bulloo fi hawaanawaa keessa galchuu dhiisuu seeti. Maaliif sirbooti yeroo baay'ee namootiin dubbatu biyya bakkeetti yuuti kan inni hojjechuu hin cimu sirba kiliippii jechuudha. Baay'een namaa biyya bakkee ture biyya keessa dhufeeti kan inni hojjetu. Kiliippiin biyya bakkeetti hin cimaa baasiinsaa akkas cimaa nama argachuun hin cimaa namni ofiin jiru stuudiyoon ofiin jiru deemte stuudiyoo gurguddaatu hojjechuuf immoo maallaqa maarsi gaafata. Isteetii jirtu deemte isteetii biraatti hojjechuu si gaafata. Saniif hin mijatu yeroo baay'ee uummataa fi warrachi artistoota biyya bakkee jiraniif kanaaf yeroo baay'ee biyya bakkee gaafa deemu muuziqaarraa fagaatu yookiin biyya keessatti kiliippiin hojjetameetu achiif walitti dhufee ediitii illee ta'a malee shubbistoota waan Fasilitee waan Oromoo fakkaatu wajjin argatan achi. Saniif hordoftoota asaan sirriitti baay'isee amma gara viidiyoo Andu'aalem badhaafame kan moobaayilaa waraabameen isinitti mul'isa. Kun yeroo inni dhaqee fudhatudha. Baasanii faasaka. Muuziqaa Gungumeen illee nyaateetu jira. Viijin Entertainment irratti kan inni gadhiifame. Sirboota Andu'aalem hojjetu yeroo baay'ee sirboota filatamaa sirboota ajaa'ibaati kan inni hojjetu. Sirboonni isaa kanaan duraallee nyaataniiru kan darbee laallaan illee odaa awwaardii nyaateera. Sirboota baay'ee nama toludha kan inni baasu. Sirba jalqabaa irrattis immoo muuziqaa haaraa jedhame gadaa tukeetii irrattis awwaardii nyaatee ture. Haga ammaatti sadii kan hin beeku kan Andu'aalem nyaatee jechuudha. Bulloo yookiin yoo isaan geetoon barreen gaddaa son taane barana hiyyaadatti yoo ta'e Hacaaluu Hundeessaa awwaardii irratti awwaardii sadiidha kan inni nyaate. Sirba cimaa bara kanaa, walaloo cimaa bara kanaa fi kiliippii cimaa bara kanaa jedhame nyaate awwaardii sadiidha kan inni sagantaa tokko irratti nyaate jechuudha. Awwaardii sana keessa awwaardii tokko kiliippii bareedaa bara kana kan jiru irratti kiliippii sana kan daayirektii godhee Leencoo Fiqiruu waan ta'eef jedhee awwaardii isaas maallaqa achirratti kennameefis Leencoo Fiqiruu adda barsee jira. Hojii gaarii hojjetee jira. Maaliif kiliippii kan ilaallatu namoota daayirektii godhanidha. Isaanii kan akka kiliippii sun bareedee uummata bira gahu kan godhani. Sanii fi Leencoodhaaf dabarsee jira. Barana immoo sirbuma isaatiin ammas nyaatee jira. Odaa awwaardii barreen gaddaalee hin hirmaachisne barana kun hirmaachisanii nyaatee jira. Hedduu namatti tola. Yala macaka, nama si farda, yala macaka. Malah nggak terbaik dua jam. Ini petola, yala macaka.
Kan hundaalee kan yoo isaan jechuudha kan sirboota hedduutu nyaatee guutuu barraalee barana keessa galee nyaatee jira kan inni as dhufee hojjete jechuudha deemii kan jiru deemtee kan jiru sun sirba baay'ee bareeda naannoo Karrayyuu yookiin Karrayyuutti kan inni hojjetedha sirba baay'ee bareedaadha innillee qaamaan hin jiru leencoo fikiruuti kan naqee fuudhee fi hedduu namatti tola nyaachisaatti hedduu gammadana sirba bareedaadha hin malaa fi darbee arsoota hedduudha kan awwaardi nyaatee isaan keessaa arsoota durbaa keessaa immoo Sultaan Gurbayyoo kan jirullee nyaatee jirti weellistoota dubartoota keessaa jechuudha hedduu namatti tola saniif namooti nyaatan baay'een isaanii hedduudha hagaan achitti waraabe hundasaa siniifan fidaa daawwannee walitti deebina. Fartigo bangotu maako baagate bide garbu nyaachu duuga manya Totta ya videoon daawwattan kana fakkaata video hedduu waan argannee fi ammoo jiru hundumaan amman qabu hundumaan siniif dhiyeesse saniif video biraatiin yeroo biraa walitti deebina nagaan tura.